Kanaaf sagalee waaqayyoon Gooftaaf dubbifannee waaqayyoon ittiin galateeffannaa. Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 11 meenan dubbisa maqaa waaqayyootiin. Hisqeel boqonnaa 34 lakkoofsa 11-12 nan dubbisa maqaa waaqayyootiin. Waaqayyo gooftaan kunoo ani ofii kootii hoolota koo nan barbaada, isaaniinis nan eega. Akkuma tikseen yommuu bira jiru hoolota isaa warra tamsa'an eegu, akkasumas ani hoolota koo nan eega. Guyyaa duumessaa fi guyyaa dukkanaatti iddoo isaanitti tamsa'anii turanii hundumaatti baasee isaaniin nan fida. Ameen. Kanaaf sagalee waaqayyoo amma dubbise Hisqeel boqonnaa 34 kana yoo ilaalle waa'ee tiksoota saba Israa'el jedha. Mata dureen isaa tiksoota saba Israa'el jedha. Waa'ee tissee dubbata iddoo sanatti dubbiin waaqayyoo. Tissoonni saba Israa'elii warra waaqayyoof tissan jechuudha yookaan warra saba waaqayyoo tiksanitti fakkeesseetu yookaan isaaniin fakkeesseetu warra hoolota dhoowwan warra biyya sana keessaa hoolota dhoowwanii fakkeenya fudhatee nutti agarsiisa jechuudha. Waa'ee hoolotuma warra namni qabu, namni horsiifatu, namni mana isaatii qabu, sooressis hiyyeessis tokko lama qabaatu sana fakkeesseetu waa'ee ofii isaatii nutti hima. Waa'ee ofii isaatii nutti hima dubbiin waaqayyo. Yesuus Kiristoosii tiksee yookaan waaqayyo keenya tiksee keenya akka ta'e nutti mul'isa. Iddoo kanatti yookaan dubbiin waaqayyo tikseenii horii kan tisu biyya keenya keessatti nama xiqqoodha. Nama wallaalaa ta'e yookaan nama baay'ee cimaa yookaan namni barate hoolotan tisu. Namni barate hoolotan tisu, namni ogeessa hoolotan tisu, namni beekaan hoolotan tisu. Hoolota ijoollee dhumatu duukaa deemaa, ijoollee ta'e eegaa oola jechuudha. Eegaa turre jechuudha hoolota. Hoolota kana gaaroo eegan ijoollee kun beektee isa dhowwituutu hin beekinis akka isheen duukaa deemtu dubbata. Tiksoota kana fakkeenya fudhata dubbiin waaqayyo. Bara kakuu moofaattis ta'e bara kakuu haaraattis waa'ee tiksoota kanaasa. Waa'ee tiksoota kanaa irratti dubbiin waaqayyo qalladee hin beeku jechuudha. Qaldiin hin jiru jechuudha waa'ee tiksee irratti. Isa tiffamus haa ta'u, isa tissus haa ta'u, qaldiin akka hin jirre dubbata. Qabiisa akka hin jirre dubbata jechuudha. Wantichi sirrii akka ta'eef dhugaa akka ta'e dubbata. Waa'ee tiksee yeroo kaatu sagaleen waaqayyo jechuudha. Tiksoota saba Israa'el jedha. Tiksoota saba Israa'el inni kun immoo warra saba tissanii. Garuu tikseen warra hoolota tissanirraa warra saba tissanitti agarsiisa. Warra hoolota tissan fuudhee warra saba waaqayyoo tissan itti dubbata sagaleen waaqayyo jechuudha. Hisqeel yeroo dubbatu tiksee saba Israa'el ture Hisqeel. Hisqeel luba yeroo ture saba waaqayyoo akka inni tissu dubbata. Yeroo kan biraa tokko Hisqeel irratti sabni waaqayyoo laafee ture. Lafee ta'ee ture sabni waaqayyoo. Lafee ta'ee ture. Dadhabee ture sabni waaqayyoo. Kukkufee ture. Machaa'ee ture. Dubbii waaqayyoo keessaa hala ba'ee ture. Lafee bichaa ta'anii turan, onaa ta'anii turan, kukkufanii turan. Humna dhabanii, hafuura baafachuu dadhabanii, karaarra deemu wallaalanii, waan hojjetan wallaalanii, eenyuun akka waaqessan wallaalanii turan. Sabni waaqayyo jechuudha. Hisqeel 34 yoo dhannee dubbine 37 yoo dhannee dubbifne waan sana bal'inaan arganna. Hisqeeliin mee lafee kanatti raajii dubbadhuedha dubbiin waaqayyo. Mee lafee kanatti raajii dubbadhuedha. Lafeen sun lafee isaa foon irraa qorqamee hafe miti. Yookaan sabni sun wanti biraa bineensi irraa nyaateetu lafee sana hidhii caakkaatti arge miti Hisqeel. Lafee sana akkuma amma jirru kanatti arge. Akkuma amma jirru kanatti. Akkuma amma jiru kana jiraata. Akkuma uffatu, akkuma keen uffatu, akkuma keenya kana jiru. Garuu maal jedha dubbiin waaqayyoo gara Hisqeel dhufee lafee kanatti raajii dubbadhu jedhe. Nama ajaa'iba. Lafee kanatti raajii dubbadhu Hisqeel jedhe. Hisqeel yeroo sanaa dubbiin waaqayyoo yookaan nama waaqayyoof bule tokko keessaa ogummaan daariin ogummaan daariin qaba. Nama waaqayyoo jechuun nama salphaa miti.
geggeessaa saba Israa'el yookaan lubi suni waa'ee lafee sanaa waan baay'ee jechuu danda'a ture. Waan baay'ee jechuu danda'a ture. Isaan siin kadhatanii, isaan siin waaqessanii, isaan siin jaallatanii, isaan akkati jettetti hin jiraatanii, isaan anaan hin kabajanii, isaan anaan hin barbaadanii, isaan dubbii ani itti dubbadhu dhaga'anii hin beekanii. Yeroo baay'een itti dubbadhe kunoo ati immoo argite miti lafee ta'ani kaa. Hin jenne Hisqeel. Yeroo dubbiin sun gara isaa dhufu kaasee maal jedhee situ beeka gooftaa kanaa. Lafeen kun jiraachuu danda'a. Yeroo Hisqeeliin jedhee situ beeka yaa gooftaa jedhe. Situ beeka jedhe. Situ beeka lafeen kuni akka jiraatu situ beeka. Lafee kana situ jiraachisuu danda'a malee ani hin beeku jedhe. Tikseedha, tiksaa jira garuu rakkoo saba sanaa, salphina saba sanaa, karaa Waaqayyo irra deemu saba sanaa Hisqeel argaa jira. Hin beeka. Lafa sabni kun itti lafee ta'e hin beeka. Akka itti sabni kun lafee ta'e hin beeka. Biyya boojuu jiru. Biyya Baabiloon jiru. Garuu Waaqa waaqessanii jireenya mataa isaanii jiraatanii mootii ormaatu isaan bushaa sanarraa kan dhufe isa Hisqeel jedhus dhagawwan dhiisanii jechoota baay'ee qabaachuu danda'a Hisqeel waa'ee saba sana ibsuudhaaf Waaqayyotti waan baay'ee kaasee barreessuu danda'a. Eenyummaa saba sana gidduu jiraata waan ta'eef. Saba sana gidduu jira waan ta'eef. Garuu situ beekaa jedhe. Situ beekaa jennaan raajiitti dubbadhu gaa'e. Raajiitti dubbadhu gaa'e. Yaa lafee gogaa kanaa jedhetu raajiitti dubbachuu jalqabe jechuudha. Dubbii Waaqayyoo dhaga'a jedhe. Dubbii Waaqayyoo dhaga'a jedhe. Amma garuu akkasitti ilaallu Waaqayyo maal gochuu barbaada? Jireenya namaa kana kan tiksee akka namni argamu godhe Waaqayyoodha. Namni disee baay'ee tika Waaqayyoo jalaa bade. Yeroo baay'ee tika Waaqayyoo jalaa bade. Addaam tika Waaqayyoo jalaa badeeti kan inni dhaqee cubbuu godhe. Ijoolleen Addaamillee inni cubbuu godhe yookaan inni obboleessa jeese tika Waaqayyoo jalaa bade. Tika Waaqayyoo jalaa hin bada namni. Tika Waaqayyoo jalaa hin bada. Garuu Waaqayyoon nama tiksu kun eenyummaan isaa akka lallabu kana miti, akka unaasomnu kana miti, sana gararraadha. Ibsuu hin dandeenyu amma dandeettii keenyaa garuu hamma nu ife tokko waan xiqqoo tokko irraa dubbanna jechuudha. Kanaaf egaa Waaqayyo maaliin anaaf isiniif tikseedha jechuudha. Tikseedha. Tikseedha. Waaqayyo tiksee keenya yeroo ta'u immoo tiksee akkasumaanitu hin ta'in tiksee dhugaadha. Tiksee dhugaadha. Tiksee dhugaadha. Tikseen kuni lafarratti nuti tiksee dhiisatu hin ta'in isa jireenyaaf nuti tissuudha. Isa jireenyaaf nuti tissuudha. Olonni jireenya argataniifan dhufee jedhamti. Olonni jireenya argataniifan dhufeedha. Jireenya argataniifan dhufeedha. Yeroo baay'ee saba Waaqayyoo tissuuf nama Waaqayyoo wajjin jiruuf, nama Waaqayyoo gargaareef, nama Waaqayyoo baatuuf, nama Waaqayyoo eebbiseef, nama Waaqayyoo wajjin olii gale tokkoof jireenyi hin qabaata. Sirriidha. Addanuma lafa kanarrattu jireenya. Jireenya isa jiru kanaan yeroo Waaqayyoon madaalluun argina lafarratti iyyuu jechuudha. Saba Waaqayyoo wajjin jiruuf yookaan saba kan Waaqayyoo ta'eef yookaan Waaqayyo saba isa jaallateef jireenya kana jiraataa jira baluu jedha. Garuu irra guddeessa jireenya Waaqayyootti nu jaallate jireenya isa guyyaa dhumaati. Jireenya isa mirga Abrahaam jiru yookaan jireenya isa teessoo abbaasaa biraa dhaqeen isinii qopheessa jedhee sanatti nu galchuudhaaf jedheeti. Tikseen jireenya argatanii ni jedhe. Maqaan Waaqayyoo eebbifama. Akkuma jedhe egaa fakkeenya fudhateetu akkuma tiksoonni hoolota isaanii yeroo isaan tamsa'an walitti qaban jedhe anis akkasan godhaa jedhe. Akkasan godhaa jedhe. Amma egaa ani hoolota koontiisa hoolota koon beeka roonni baay'ee ulfaataadha dubbiin. Garuu hooloti hoolota keessaa yeroo isheen sokkitu tikeen naqee deebisa. Abbaanis beeka, haatis beeku, obboloonnis beeku. Ishee hoolota keessaatti sokkite dhaqanii deebisu. Ishee gargar tamsaate walitti deebisu. Akkuma tisseedha egaa amma argitanii waanuma mucaan xiqqoo tokko gootu fakkeenya fudhateetu ani akka kanan isin tissaa jedhe. Ani akka kanan isin tissaa jedhe.
Amman keenyatu beeka amma akka Waaqayyo nu tiisu. Amman keenyatu beekadha. Hammam yaadannadha. Hammam yaadanna. Yeroo Waaqayyo nu tiksu, Waaqayyo waan baay'eedhaan tiksee keenya akka inni ta'e of keessatti beenna. Of keessatti beenna. Dachee kanarraa ilmaan namootaa kanaaf Waaqayyo ofii isaatiin akka inni geggeessaa ture dabalee ilma isaa akka inni erge nutti hima. Maal jedha Museedhaan Waaqayyo yeroo dubbate sabni koo akka isaan boojuu keessa jiran waan beekuu fi dhufanii naaf hojjetaniidha. Sabni Waaqayyo biyya garbummaa, biyya dhiittaa, biyya mirga hin qabne, biyya sagalee hin qabne, biyya of hin hubanne, biyya akka garaa isaatti hin jiraanne keessa gaafa ture waggaa 430 jiraate tika ormaan jiraate. Garuu tika ormaa kana ofirratti argaa ture sabni Israa'el. Ormatu tissa. Mana mootummaa isaa keessas, mandara keessas, hojii keessas ormatu tissa. Garuu isaanin caalaatti immoo Waaqayyoon isaanin achi erge. Sababa tika Waaqayyoo dhaga'uu didaniif immoo achitti ergaman. Garuu Waaqayyo immoo akka lubbuun isaanii hin banne isaan gargaara. Garuu itti dhufanii galaana rakkinaa ce'anii iddoo gaarii tokko ga'anii fuula duratti adeemuudhaaf iddoo bareedaa sanatti dhiyaatanii booda immoo yeroo gaafa lola kaasan immoo waa'ee biyya sanaa dubbatu. Waa'ee biyya sanaa dubbatu. Waa'ee biyya gidiraa sanaa, waa'ee biyya salphinaa sanaa dubbatu. Waa'ee biyya kamii dubbatu? Waa'ee biyya Misir. Waa'ee qullubbii achi, waa'ee foon achi, waa'ee jiru achi haasa'u. Waaqayyo miidhaa isaan irra jiru argaa. Lubbuu isaanii balleessuuf hojjechiifatu jira. Amma isaan du'anitti hojjechiifatu. Garuu isaan isa kana dhiisanii garbummaa jala ta'anii isa nyaatan. Harka Waaqayyoo arganiiru. Harka Waaqayyoo bara kakuu moofaatti sabni Israa'el kan akka saba Israa'el argan jiru. Argan jiru harka Waaqayyoo. Galaana qad godhee dhaabee keechaan. Qad godhanii hidhii ishee dhaqanii daaku dur. Garuu amma walakkaa kee dhaabatan. Waaqayyo takkas godhe. Hidhii isheetii fuudhanii xuubii ijaaru dur. Hidhii ishee dhiqannaa dhaqu, hidhii ishee daakaa dhaqu, hidhii isheetii markaba oofanii qurxummii qabatu, hidhii ishee naanna'u. Garuu Waaqayyo qad godhee gossee laaqii tokko malee bishaanicha kee akka ce'an arganii. Garuu saba kanatu waa'ee biyya salphinaa biyyatti garboomanii haasa'u. Tiki kee kun nuun taanee jedha Museedhaan. Nuun taaneedha. Museen wanniidhaan deema malee kan tisu Waaqayyoodha. Museen akka isaanii jinaasa'uun malee saba sana kan tisu Waaqayyoodha. Namni gaa Waaqayyo duratti dadhabsiisaadha. Waaqayyo duratti dadhabsiisaadha namni. Ofiisaatiin dadhabsiisaadha. Waaqayyoon isin dadhabsiisa namni. Ofiisaa isin dadhabsiisa. Waaqayyoon isin dadhabsiisa. Namni iddoo baay'eetti dadhabsiisaadha. Lafatti walitti dhufetti namni hin dadhabsiisu. Siyaasa keessattis, waldaa keessattis, biyya waan hojjetu keessatti namni ol dadhabsiisa. Namni salphaa miti. Akka xinneenya isaa, akka beekumsa isaa, akka waan xiqqoon lafa kanarraa dhabamu miti namni. Yeroo jiraatu, yeroo waa hojjetu. Wanti xiqqoon tokko qabeessa miidhu miti. Amma bookeetu nama ajjeesaa jira yeroo ammaa kana. Bookee. Argitanii? Bookee tokko ciniintee nama ajjeefti. Namni garuu yeroo jiraatu kan yeroo fayyaasaa jiru humni isaa akka guddaa ta'e haasa'a. Dandeettiin isaa guddaa akka ta'e haasa'a. Beekumsi isaa guddaa akka ta'e haasa'a. Yeroo baay'ee of tissinadhanii tika Waaqayyoo jalaa badde sabni Israa'el. Yeroo baay'ee of tissinaa, of dandeenya, baranneerraa, hin beennaa, gaarii biyya keenya qajeelchuu dandeenya, lakkii waan baay'ee gochuu dandeenya. Waan baay'ee gochuu dandeenya. Barataan tokko baay'ee beeka. Baay'ee beeka. Baay'ee beeka. Kilaasii keessa isa taa'u iddoo kamitti yeroo baratu baay'ee beeka. Barsiisaan isaa immoo dhaabatee barsiisa. Isa barsiisaan isaa dubbatu sana garasittuu beekuu danda'a. Garuu barsiisaan isaa ani barsiisaadhaa jedhee dhaabatee jira. Inni kun immoo baay'ee beeku kun immoo barataadhaa jedhame immoo jedhu. Barataadha. Amma gaa qixxa sanatti haasaan isaanii adda adda jechuudha. Barataa fi barsiisaadha. Amma yoo beeke iyyuu qixxa barsiisaa isaatii ga'uu hin danda'u. Yeroo beeka wanti barsiisaa jedhame sana argate hin arganne. Qixxa sana ga'uudhaaf immoo
Wanti tokko xumuramuufii qaba. Lafa barsiisaa isaatii sana dhaabachuudhaaf jechuudha. Akka sanatti jireenya isaa dandeettii isaa murtootti kennuuf yookaan ilaalamuudhaaf xumura ga'uutu irra jira. Amma gaa sabni Israa'el yeroo inni hin beekna jedhetu. Yeroo inni hin beekna jedhe. Waaqayyo garuu tiksee isaa kana akka tikseen hoolota walitti dachaaftutan isin dhoowwaanii. Akkasittan isin dhoowwan beektan malee. Hin beektan malee anolittan isin deebisaa. Isiniin kaatu horiin hoolaan lafa isheen nattu waan baay'ee kennetti. Isin hin beektan. Amma fedhe barataniiru garuu akka hoolaati. Lafa dhaqan hin beekan argitanii. Waan dhaqanii godhan hin beekan argitanii. Lafa dhaabatan hin beekan. Lafi isaan dhaqan suni du'a qabaa. Waraansa qabaa. Billaatu jiraa. Boollatu gadi fagoo dhalaan liqimsuu danda'a. Wantoota baay'ee kee jiru. Garuu akkuma kana walitti qabaa jedha. Tulluu Israa'el maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaaf isiniin Waaqayyo akeeka addaa qaba. Jireenyaaf nu barbaade Waaqayyo. Jireenyaaf nu barbaade. Jireenyaaf dhaggeeffachuutu nurra jira Waaqayyo. Jireenyaaf Waaqayyoon waaqessuu qabaachuu qabna. Jireenyaaf jechuudha. Yeroo baay'ee walitti qabamnus ta'e yeroo Waaqayyoon waaqessinu mallattoo baay'ee kaa'anna. Sa'atii qabaa, yeroon qabaa, guyyaan qabaa, hiraftiin qabaa, boqonnaan qabaa. Anuu bulettiin koo maal jette keessa baatee anaanii? Yoo sii danda'ame adaraa naan jette. Yoo sii danda'ama ta'e adaraa kottuu nu tajaajili naan jette beekti. Yoo sii danda'ame jette. Amma hojiin kun kan nama abbaa qabuuti. Yoo isaaf hojjennee hafuura dheeraa baafachuu dandeenya. Yoo isaaf dhaabannee umurii dheeraa qabaachuu dandeenya. Garuu hin beekne adaraa jette dubbii ulfaataadha. Amma gaa isa inni nuu kenneen isa tajaajilla. Waaqayyoon miti. Isa inni nuu kenneen isa tajaajilla. Malee ofii qabna miti. Hafuura inni nuu kennee isaaf immoo dubbanna. Humna inni nuu kenneen isaan hojjenna. Waaqayyo nama baay'ee akka qabu dubbata lafa kanarra. Humna inni nuu kenneen isaaf hojjenna. Holota isaati nuti. Holota isaati nuti. Holoti isaa kun egaa Waaqayyoof akka ta'utti Waaqayyo duukaa yoo deemne baay'ee barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Maal jedha dubbiin Waaqayyoo? Yohaannis akkas jedha. Yohaannis 1:29 irratti ilaa hoolaa Waaqayyoo jedha Yesuus. Ilaa hoolaa Waaqayyoo jedha. Yesuusin hoolaa Waaqayyoo jedha. Hoolaa sasiila bara kakuu moofaa keessa Hisqeel dubbataa ture sana ta'ee dhufe. Yesuus hoolaa ta'ee dhufe. Hoolaa ta'ee dhufe. Isaayaasis waa'ee hoolaa sanaa yeroo dubbatu inni wacuu jedha. Mandara keessa sagaleen isaan dhaga'amu jedha. Hoolaan irra yeroo rifeensa murmuranii soqositii inni akkuma sana iyyuu mitiin caalaa jedha. Hoolaa Waaqayyoo jedha. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baatee kanaa deemaa jira Yesuus. Ganaa dhufeenyummaan isaa yoo ifa. Ganaa sabattoo mul'isa. Ganaa biyya lafaa keessa deema. Yohaannis garuu Yesuusin maal jedhee hoolaa Waaqayyoo jedhe. Hoolaan xumurri ishee maal ta'a? Hin qalama. Hoolaan xumurri ishee maal ta'a? Hin qalama. Hin qalu hoolaa. Gaafa cidaa gaafa barbaadan fudhatanii dhufanii qala. Gabaatti baafatanii gurguru. Inni bituun qala. Yesuusin ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baatee. Amma gaa hoolaan kun har'a biyya lafaa keessatti dhufee namni baay'een ati tiksee koo miti jedhan Yesuusin. Ati tiksee koo miti jedhan. Ati tiksee koo miti. Nun tissitu jedhan warri Yihuudootaa. Nun tissitu. Nun tissitu. Ati nu tissuu hin dandeessuutti jedhan. Ati hoolaa keenya miti jedhan. Nama kan biraatu nuu dhufa hoolaa keenya miti jedhan. Inni garuu hoolaa isa sirrii ta'ee lafa kanarra jira. Isa sirrii. Maal jedhaa? Yohaannis 4 irratti dubartiin Samaariyaa maal jette Yesuus gaafa gara isheetti maqee dhaqee taa'ee waa'ee hoolaa sanaa yeroo dubbatu waa'ee ofiisaa yeroo dubbatu bartoota ajinituu karaa deemu gara isheetti goree taa'e. Gara isheetti goree taa'e. Inni tikseedha waan ta'eef
tikseedha waan ta'eef tikseen sun immoo tikseedhuma calluma jedhee miti ganaa gara qalamuutti adeema hoolaan isaa immoo jalaa baddeetti. Hoolaan sun immoo rakkoo qabdi, mudannoo qabdi, ceephoo qabdi, salphina qabdi. Gara bishaaniitii bishaan waraabbatti. Yesuus mee addanuma turaa hidhee gara ishee namni hin jaallanneetti goree dhaqee taa'e. Gara ishee nama harkaan qabee isheen dubbifne. Gara warra isheen nama baay'ee jalaa dhokattee sa'atiinsa gara waareetiidha. Gara guyyaa, gara saafaa. Gara namni hundinuu boqonnaatti jiru keessa isheen nama dhokadhaadhaan sababa rakkoo hamaa qabduuf bishaan budduffate. Yesuus garuu dhaqee bira taa'eetu ishee haasofsiise. Bishaan naa kenni ni haadhoo bishaan kana dhuguun barbaadee jedha. Bishaan kanan jaalladhee bishaan kun natti tolee minan dhugaa ennaan akkamitti dhuguun dandeessu ati jette. Bishaan kana abbaa keenya Yaaqoobtu nuu baase. Bishaan kanatti aniifatti dhuguun dandeenyu. Tokko miti nuti jette. Tokko miti siif jini. Dhuguun dandeenyu nuti jette. Dhuguun dandeenyu. Amma gaashee waa'ee bishaan isa Yaaqoob baaseefitu ishee dhiba. Yesuusiin immoo waa'ee isheen nama kee habaddetu ishee dhiba. Waa'ee isheen nama kee habadde. Waan namni hundinuu quba isheetti qabutu isa dhiba. Ollaan safarri gandi biyyi isheen keessa jirtu sun quba isheetti qabu. Maqaa ishee ta'eera. Rakkoon ishee sun. Rakkoon ishee sun maqaa ishee ta'e. Sii galee? Dubartii Samaariyaa jedhamte. Dubartii Samaariyaa. Dubartii ishee ejjituu jedhamte. Maqaa ishee ta'e. Bakka bu'ee laastineemii ishee fudhate jechuudha. Rakkoon ishee haalli isheen keessa jiru. Dubartii Samaariyaa yookaan dubartii ishee ejjituu jedhamte. Ishee ejjituu bishaan bira teessu yookaan dubartii Samaariyaa. Dubartiin kun kan nama tokkoo turte biyya sana keessatti garuu saba cubbuu hojjettee fi dubartii Samaariyaa dubartii biyya sana keessatti rakkoodhaan ol dhuftee mandara kee baatee ganda keetti beekamte tokko cubbuu gochuudhaan. Garuu Yesuus nama akkasii bira dhaqee ta'a. Nama akkasii jinaasaa geggeesse. Tikseedha. Haleluuyaa. Tiksee dhugaadha jechuudha. Dubartii kana yeroo haasofsiise maal ittiin jedhe? Bishaan kana naa kennennaan hin didde. Sossobee haasofsiise hin didde. Sana booda akka isheen abbaa manaa qabdu ishee gaafate. Innaan akka hin qabne itti himte hin qabuu jette. Amma Yesuus ishee saaxiluu hin barbaanne beektu. Ishee qaanessuu hin barbaadu ture. Akkasumatti fayyaatti ishee hambisuu danda'a ture. Garuu haala ishee sanatu ishee geesse malee. Yesuus nama qaanessuu hin barbaadu. Addabaabii gidduutti nama salphisuu hin barbaadu. Rakkoo namaa gadi koo ta'uu hin barbaadu. Akka namni jiraatu barbaadu. Akka namni fayyeessa biratti ta'uu barbaadu. Cubbuu keenya akka himannu barbaada malee akka cubbuu keenya walirra tuullee waa'ee cubbuu keenya haasofnu hin barbaadu Waaqayyo. Akka himannee fayyinu barbaada malee. Akka yaada garaa keenyaan isa duratti ta'u barbaada malee. Cubbuun keenya amma biyya guddaa ta'e. Waaqayyo nu fayyisuudhaaf aarsaa barbaachisu kaffalee jira. Garuu nama aarsaa kaffale sana hin arginu. Cubbuu keenya haasofnu ofii keenya irrattis ta'e nama irrattis. Isheen garuu maal jette akka abbaa manaa hin qabnetti himte. Abbaa manaa qabdaa jennaan hin qabuu jedhe. Garuu Yesuus maal ittiin jedhe? Shan qabdaatti jedhe gabaabatti. Shan qabdaatti jedhe. Shan qabdaatti jedhe. Garuu walitti maal ittiin jedhe? Ani bishaan ati hundumaa yoo dhugden dheebonne yoo sii kennuu nan danda'an tureetu ati immoo kana na laatteedha. Akkamitti jettee bishaan inni kun galuufii didennaan gara abbaa manaa ishee qabaachuutti geeddare. Garuu ittis jecha kana itti dubbate yeroo baay'ee Waaqayyoon nuti rakkoo keenya manni dubbatu Waaqayyoodha bara. Waaqayyo amma yeroo baay'ee beekaa jenna. Raajiin tokko waa'ee keenya yeroo nutti himu lafa kana galagalchina. Dhuguma rakkoon sun nu maraachisa. Rakkoo Waaqayyo nutti agarsiise dubba raajii sanatti agarsiise nu maraachisa. Garuu Waaqayyo kun isa kamii? Isa kamii? Isa dinqiidhaam. Isa dinqiidhaam. Waaqayyo gaa sababa rakkoo keenya nutti meequ Waaqayyo godhanna yeroo baay'ee. Sababa dhukkubatti nu fayyisee Waaqayyo godhanna yeroo baay'ee. Midhiisi mi'a waa'ee isaan haasa'u edda. Sababa dhukkubatti nu fayyisee sababa haala hunkee jiru nutti meef Waaqayyo godhanna. Baay'een akkasitti Waaqayyo godhanna. Waaqayyo isa sana miti.
Waaqayyo isa umbeennu garasi, isa unubanne garasi guddaadha Waaqayyo. Sababa waan nu ta'e bichaa miti Waaqayyo waaqummaa isaa kanaa sun miti. Maqaan Waaqayyo eebbifamu. Eddinni rakkoo ishee sanatti mee booda okkoteen kuwasuma taa'uu mandaraan naqaa itti iyyaa sokki. Okkotee ishee isa biratti dhiifte. Okkotee ishee suma biratti dhiifte eegi okkotee bifa kan biraan iyyuu mee okkotee koo kana eegi nan dhufa. Okkotee ishee kana isheef gatii guddaa waan baasuu fi okkotee kana na eeguuf taa'ee na eegasa jedhu iyyuu qabdii laayidhee yaada si'a tokko tokko. Dhattee himattee dhufuuf iyyuu. Okkoteen koo kun asuma taa'u mee gara mandaraan naqee dhufaa jettee fiigaa sokkitee akka ishee nama baay'ee Yesuusiif fiddee argina. Ishee nama baay'ee fiddee mootummaa Waaqayyoo keessatti nama lakkoofsiftee argina. Cubbamtuun sun jechuudha. Sokkituun sun jechuudha. Baay'ee fagoo kan jirtu sun. Baay'ee fagoo kan jirtu yakkaan, xuraa'ummaadhaan, jibbammaan, cubbuudhaan fagoo akka jirtu. Amma namichi kana godhuun tikseedhaan bara. Tikseedhaan namoonni tikseedhaan. Tiksee waa'ee tiksee gabaabaatti irraa dubbachuuf jira malee waa'ee tiksee haasaamee dhuuni. Tikseen kuni holo isheedhaan maal godhe egaa akka isheen dhuftee akka isheen achi keessatti lakkaa'amtu waan nama dhibu keessaa simiti nuti masii eeggannu qabna inni ganaa nu dhufaa jette. Kiristoos akka inni dhufu beennaa jette. Inni yoo dhufe waan baay'ee nutti himaa jette. Akka inni waan baay'ee muyyuu immoo beetti isheen. Akka inni waan baay'ee himu akka inni cubbuu namarraa fuudhu. Gaafa dhufu waan baay'ee nutti himaa jette. Gaafa dhufu ba'aa nurraa fuudhaa jette. Gaafa dhufu cubbuu nurraa kaasaa jette. Inni gaafa dhufu dhoksaa baay'ee nutti himaa jette. Haasaa yoo oolte. Yesuus garuu isa ergame sana akka inni ta'e heddinni rakkoo isheetti mee booda fudhatte. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mee kottaa waa'ee ofii keenyaatti deebinaa. Mee kottaa waa'ee ofii keenyaa ilaallaa bara ammaa kana. Unii kaadhimamtoota jireenya bara baraati. Warra Yesuusiin fo'atame, warra fo'atamneedha. Warra akka kana teenyu kun warra fo'atamne, warri nama salphaa fakkaannu kun warra fo'atamne. Warra waamicha ulfinaatti waamamne. Warra dhugaa waamamne, warra qajeelummaatti waamamne, warra jireenyaaf waamamne, warra yaada Waaqayyootti waamamne, warra mootummaa Waaqayyoo keessaa dhaala qabne. Warra birmadummaa keessa jiru. Phaawulos warra Galaatiyaan yeroo dubbatu isin warra birmadoomtaniidhaan warra birmadummaatti waamamtaniidha. Isin ijoollee birmaduudhaa garba miti jedha. Isin garba miti. Isin irratti wanta bu'oo qabu tokko iyyuu hin jiru. Filamoodha isinidha. Filamoodha jedha. Har'a garuu filamoo akka taane hin beennaa laa. Filamoo ta'uu keenya. Waan baay'eedhaaf akka filamnee waan baay'een akka nurratti mu'ee dubbanna. Garuu Yesuus Kiristoos gaafa dhufee isa badeen barbaacha dhufee. Isa badeen barbaacha dhufee. Inni bade kun eenyu? Anaaf isin. Warra bade. Tiksee fakkaate. Tikseedha waan bade kan barbaadu badda. Tikseedha. Hoolota badde lakkaa'ee galgala gaafa manatti deebifnu horii lakkoofna. Horii kana lakkoofna. Tikseetu lakkoofna. Yeroo manatti dhiyeessaa deemu lakkaa deemna. Inni lakkoofsa isaanii beenne manatti galchina. Yoo keessaa badaniiru ta'e warra kana eegaa inni barbaacha sokkina. Oniyyuu jechuudha. Horii ofii qaba. Yesuus Kiristoos tiksee ta'ee gaafa gara biyya lafaa dhufee warra mana Israa'el badaniifan dhufee. Warra mana Israa'el badaniifan dhufe gaafa jedhu dubartiin kan biraa tokko karaatti itti hidhattee Yesuusiin anaafis ati dhuftee taa'ette. Waan ajaa'ibaa hojjette. Anaafis ati dhuftee naaf dhuftee ati jette giddaajiidha. Naaf dhufteette. Naaf dhufteette. Ati anaaf dhuftee. Anamaaf dhufte ati. Warra Israa'el bichaaf dhufte miti. Anaaf dhufte. Isa jettu akka mucaan ishee fayyittu akka ofiis fayyitu Yesuus biraa badhaasa argatte. Looterii fayyinaa tokkotu harkatti kennameef. Fayyiteetti mucaan kee. Fayyiteettatis jedhe. Fayyiteetta jedhe. Looterii fayyinaatu harka ishee bu'e jechuudha. Warri Yesuusiin hin beekne yookaan warri Israa'el hin taane fayyuu akka danda'an jala murame jechuudha. Fayyuu akka danda'an hin hubatte jechuudha. Sareenii isa harka gooftaa keessaa harca'u harka ijoollee kee harca'u nyaatu jette.
Buddeen ijoollee sareef kennuu jennaan sanaan fayyina argan. Har'a Yesuus Kiristoos ilmaan namootaa kanaa du'a keessaa fuudhee ilmaan jireenyaa gochuudhaaf hammayyuu yerootu jira. Hamma nuti biyya lafaa kana keessa sabni Waaqayyoo yeroo ammaa hin bada. Warri Waaqayyoof geggeessitoota Waaqayyoof hadaraa fudhatan ammam eegaa jiru olota Waaqayyoo ammam tissula. Ammam tissula. Har'a qixxa kam jira laa sabni Waaqayyoo. Hadaraa fuudhaniiru. Hisqeel silayyuu naannooma sana jira. Naannooma warra lafeen kee dhumee sanaa jira. Warra lafee bichaa ta'anii jira. Silayyuu hin dadhabetumatti dubbatu malee naannooma sana jira. Hin beekun jedhe naannooma sana jira. Har'a oloti Waaqayyoo eessa jiru laa? Oloti Waaqayyoo warra biyya baay'eetti badanii jiru. Kan waldaa keessa badee jira. Waldaa makee jira, waldaa makeetti badee jira. Waldaa makee jira, waldaa makeetti Waaqayyoo jalaa badee jira. Waldaa makee ta'a olonni wanta olota sana barbaachisu kenneen jiru ta'a. Waldaa makee san bada, mandara keessan bada, ganda keessan bada, biyya keessan bada. Garuu tiksee kaa'eera Waaqayyo. Tiksee Israa'el akkuma kaa'ee har'a tiksee nama hundumaaf kenneera Waaqayyo. Ani tikseedha. Barammaa kana itti Waaqayyo ati tikseedha jedhinu ani tikseedha kan jedhamu hedduun tiksee ta'uuf kan fiigan jiru. Tiksee ta'uuf kan baratan jiru. Tiksee ta'uuf kan hojjetan jiru. Tiksee ta'uuf yeroo fiigantu jira. Tiksee ta'uuf fiigurra tiffamuuf ituu fiinnee gaariidha. Tiffamuuf ituu fiinnee barbaachisaadha. Ituu nan tiffamanoo anoo tiffamuu fan dhufetu jennee gaariidha. Ani tikseedha ofiin jedha. Maqaan sana garuu hiika maqaa sanaatu hin beekin maqaa sana fudhanna. Maqaa sana baay'ee qabna. Maqaa sana barbaadna. Maqaa sana fudhannaan ati tikseedha, ati geggeessaadha, ati soortuudha, ati dura bu'aadhannaan kun bakka cinqii hin qabnu jechuudha. Cinqii hin qabnu. Akka barbaadne, waan barbaadne, lafa barbaadne garuu sana miti. Waaqayyo nu haa gargaaru. Namni nan tiffamaa jedhu. Namni tikseen taa jedhutu jira malee. Museen akkas jedhaan hin danda'u. Giingeedha tokkoffaani. Afaan koo qajeelcheen dubbatu. Afaan koo qajeelcheen dubbatu jedhe Museen. Hin danda'u jedhe. Lammaffaa abbo Museenii ani mootii sana biratti dhaladhee guddadhe qeessanan ture. Eenyummaa mootii sanaan beeka. Mootii sana harkaa danda'ee baasuu hin danda'u. Ofii koofillee humna hin qabu jechuullee danda'eera. Garuu ifa baasee afaan koo giingeedha beekeen dubbadha. Sirriin haasawwe hin danda'u jennaani Aroontu jira obboleessi kee afaan siifa hiiku. Musee ergachuu barbaade. Malatti qopheessee Waaqayyoo akka inni ergamu godhe. Akka inni ergamu. Musee harkatti Waaqayyotu geggeessaa ture malee Museen fakkeenyaaf adeemaa ture. Sila sinitti beera. Kanaafuu maal jedhaa namichi horiin itti kenname sun akkas jedhe namicha isa tokkotti 10 kennee isa tokkotti 5 kennee isa tokkotti 1,000 kenne miti. Akka jedhe namichi 1,000 kenname sun gaafa abbaan qabeenyaa dhufee qabeenya sana deebisuu jalqaban. Ani jedheen si sodaadheen. Si sodaadhe. Ati cimaa waan taateef jedhu Waaqayyo. Ati iddoon facaasinii hammachuu dandeessa waan ta'eef qabeenya kee sana birrii kee sana waan ati natti kennite sana jedhe ani oseen erbeedhaan hidheen hawwaalee nan hawwaalee. Amma gaa namichi sun Waaqayyo eenyummaa Waaqayyo sirriitti gadi fageessee beeka. Sirriitti beeka. Garuu maal jedhee ati iddoon facaasinii hammachuu dandeessaa jedhe. Humna qabdaa jedhe. Dinqii gootaa jedhe. Waaqayyoodha ati sodaatamaadha jedhe. Ati Waaqa jabaa waan taateef iddoon facaasinii hammatta maaltu si dhibee? Maaltu si dhibee? Kanaafuu nan sodaadhe ansiin jedhe. Namichi sun akka inni gara kan biraa deeme argina. Macaafa dhugaa ba'eera. Kiristoos Waaqayyo akka ta'e himeera. Garuu itti gargaaramuu hin dandeenye. Warri kaan garuu akka buufatan nutti hima. Jireenya keenya keessatti yeroo Luqaas boqonnaa 15 ilaallu
waa'een oolaa badee sanaa yeroo arginu, waa'ee ilma badee sanaa yeroo arginu, achi keessatti kutaa sana keessatti tokko jalaa warqeetu badee, tokko jalaa oolaatu badee. Waan kana arginu isheen oolaan jalaa badee, namichi oolaan jalaa badee bakkeetti isheen sun immoo mana keessatti warqee ishee jalaa akka badee argane barbaadanii akka argatan. Namichi sun garuu abbaan mucaa garuu gadi dhiisee akka taa'e, mucaan dhaala isaa fudhatee akka sokke, mucaan yaada geeddaratee deebi'ee akka dhufe macaafni qulqulluun nutti hima. Gadi dhiisa gaanam, gadi dhiisa. Abbaan ilma isaa gadi dhiisa nan dadhabe tikasaa jedhee. Nan dadhabe dheesu qabeenya kenneef dhaqigaa jedhee horii hirmatee kenneef. Waaqayyo garuu dhaqigaa mucaa koo jedhee dhaala sii kennee gasinni isuma. Abbaan ilma isaa gadi dhiise bara argitanii kan deema abbaa koo nagaa dhaala koo naa kenni ani quufeera mana kana jiraachuu kan deemuun barbaade dhaqee akkan barbaade hiriyoota koo wajjin qabeenya koo kana jiraachuun barbaada. Amma yoomittan si bira jiraadha deeme. Bakka abbaadha waan ta'eef rakkatee akka godhus dhabee waan hojjetus dhabeetu qabeenya kenneef, qabeenya isaa kenneef waan gochuu danda'u. Gadi dhiise ilma isaa. Yesuus garuu akka gad hin dhiifne beeka. Akka inni gas hin dhiifne beeka. Akka inni abbaa caalaa si jaallatu beeka. Akka inni haadha kee caalaa si jaallatu beeka. Akka inni tika gaarii si tisu beekuutu nurra jira. Akka inni tika gaarii nu tisu. Maal jedha wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 14 irratti? Ani hoolota koo beekaa jedhe. Ani hoolota koo beekaa jedhe Yesuus. Nam beeka hoolota koo jedhe waa san fakkaatan. Hoolota amma kana lafarra jiru beekaa. Ani hoolota koo beekaa jedhe. Isaan immoo sagalee koo illee beeku jedha. Sagalee koo beeku. Ani hoolota koo nan beeka. Nan beeka, bifa isaanii hin beeka, amala isaanii hin beeka, aadaa isaanii hin beeka, jireenya isaanii hin beeka jedha. Iddee Waaqayyo akkasitti nu beeke nuti tika Waaqayyo jala jiraachuu shaakaluutu nurra jira. Shaakaluutu nurra jira. Inni nutis kuni akka inni gaddu beekuutu nurra jira. Akka inni haaru beekuutu nurra jira. Eenyu akka inni ta'e hubachuutu nurra jira. Iskeen iyyuu garaa gaddaan guuteen situ beekaa. Garaa abbummaan guuteen jedhe Iskeen iyyuu garaa mararteedhaan jedhe. Situ beeka ka gooftaa koo yeroo jedhe sana waan boo'aaduu natti fakkaata Iskeen. Situ beeka ka akka jiraatan jedhe. Waaqayyo immoo ammam akka inni nu jaallate. Gara gadiitti dhufnee arguu dandeenya ammam akka inni nu jaallate. Har'agaa sabni Waaqayyoo eessatti badee Orritissan eessa jiru yoo jenne nu rakkisa. Nu rakkisa. Har'a biyya lafaa kana keessatti waan baay'ee argaa jirra. Waan baay'ee sirreessuudhaaf yaalii godha dhalli namaa. Dhala namaa kana sirreessuudhaaf waan inni yaalii godhu tiksi jedhamee itti kenname. Amma dandeettii isaatii tiksuudha. Amma dandeettii isaanii nyaata gaarii nyaachisuu shaakaluutu irra jiru. Warri tiksee ta'an. Shaakaluutu irra jiru. Nyaata gaarii nyaachisuu. Hoolota kanatti maaltu bade? Har'a warri mana Waaqayyoo keessaa bulchanii geggeessanii hunduma keenyarra ergaan geggeessaa jira. Fuula geggeessaa hunduma keenyarra jira. Garuu adda kan obbaasan jiru. Kan keessaa ba'an jiru. Qodaa waldaa eeguuf waan dibaman wayii fakkaata. Qabeenya waldaa eeguuf waan shuumaman namatti fakkaata. Qodaa waldaa keessa jiru. Wanta waldaan bitteetti kennite waan keessummaaf waan mana sana keessatti ittiin gargaaraman waan isarratti gooftaa taa'u wayii fakkaata. Isaan caafamne, isaan caafamne irratti waan gooftaa ta'an fakkaata. Garuu inni caafame isa kam hoolota saba koo jedha Waaqa. Saba koo jedha. Phexroosiin akkas jedhe gooftaan akka inni waan inni jedhe dhageessanitti hamma nuti mekaanee ilaallu. Warra waldaa bulchan, warra saba Waaqayyoo bulchan dachee kanarraa yeroon akkas jedhu isaaniin dadhabina isaanii, jabina isaanii naasaaniti. Garuu inni guddaan waan nuti waamamneef hoolota Waaqayyoo tiksuudhaaf. Hooloti nyaata gaarii argataniidhaaf. Hoolotatti maaltu badee jedhanii gaafachuu beekuudhaaf. Maaltu bade? Maaliin huqqate hoolonni kun? Gaaf tokko hojjetaa wangeelaa Amaanu'eel tas keessatti lallabaa waggoota darbe keessa. Maal jedhee raajonni sobduun jirti jedhe. Amantoonni sobaanis jiraa jedhe. Yoo yaadattu ta'e. Sana jechuun
Rakkoon jira jechuudha. Iddoo hundumaa jira jechuudha. Wanti baay'een tokko wanti namni akka nolota sirrii hin taane godhu tokko jira jechuudha. Jira jechuudha. Wanti olota karaa irraa hammaaru tokko jira jechuudha. Olota kanaaf nyaata gaarii geggeessuu kan danda'an akka ta'utti ilaaluu kan danda'anii warra tikseedha. Barbaachisaadha. Tiksee jedhamanii yeroo keessatti yeroon itti kennameera. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Mee Waaqayyoon waa gargaaru kottaa. Tiksee Waaqayyo barbaadu, tika Waaqayyo barbaadu qodaa miti. Mana Waaqayyo iddootti eeguu bichaa miti. Olota isaa eeguudha. Olota isaa eeguudha. Olota isaaf iddoo qabaachuudha. Eessatti bade? Har'a baay'een waldaa keessa bade isiniin jedheera. Har'a baay'een mandara keessa bade isiniin jedheera. Har'a baay'een tajaajila keessa bade. Tajaajila kee badanii jiru. Olota garuu tajaajila kee badan malee tika sanaan machaa'anii hin banne. Tajaajila kee badan. Lallaba kee badanii jiru. Raajii kee badanii jiru. Faarfannaa kee badanii jiru. Yeroo keessa badan kana keessaa badan malee keessa jiru miti. Keessaa badanii jiru. Karaa Waaqayyoo irra namatti hin fakkaatu. In ulfaata. Biyyi lafaa dulloomtee jirti amma. Dulluma kee jirti biyyi lafaa. Argitanii? Dulloomteetti. Waan gaggaarii biqilchaa jirti biyyi lafaa. Fokkisaa jirti biyyi lafaa. Waan dur kennitu kennaa jirtu. Garagalchoosa waan kan biraa namatti agarsiisaa jirti. Wantoota gurgurraan dhagaan ijaan argamaa jira. Gara dullumaa, gara bututuutti deemaa jirti. Dhalli namaa eessa jira? Holonni eessa jiru? Tikseen eessa jira? Eessa jiru? Ol argatanii jiru. Tiksee fi holonni ol argatanii jiru. Tiksee fi holonni olitti marmanii jiru. Tiksee fi holonni ol hammatanii jiru. Tiksee fi holonni ol keessa galanii jiru. Inni jedhu gaaffii nama hundumaati. Gaaffii nama hundumaati. Nuti hamma lallabne yeroo lakkaannutu jira. Baran tajaajila lakkaadha. Baran faarfadhe lakkaadha. Baran hojii Waaqayyoo hojjechuu jalqabe lakkaadha. Sanarra kan darbu garuu jira wanti barbaachisu tokko jireenya. Jireenya. Tikseen jireenya qabaachuu qabu. Olonni jireenya qabaachuu qabu. Jireenya isaan qabaatan kun jireenya raafaa qabaataniifan dhufeedhe. Olonni jireenya raafaa qabaataniifan dhufeedhe. Raafaa. Jireenya raafaa jechuun maa inni ilaala? Jireenya raafaa jechuun jaalala, garraamummaa, obsa, wanta karaa Waaqayyoo irra nu deemsisu of harkatti qabaachuu qabna. Of harkatti qabaachuu qabna. Wanta jireenyaaf ta'an, wanta gaafa Yesuus mul'atu foolii qabaatan ta'u qabaachuutu jiraatu barbaachisaadha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Har'a yoo ilaalle namni foolii mata. Ni kaani hamma balu iddoo sana gadhiisutti ani waldaatti hin deebi'u jedha. Hamma balu lallaba dhiisutti yookaan hamma balu faarfannaa dhiisutti yookaan hamma balu bulchiisa dhiisutti hamma inni paasterummaa irraa buutti hamma inni qeesii ta'uu dhiisutti waldaatti hin deebi'u. Waldaatti hin deebi'u. Inni kun olootaa fi geggeessaan ol hin argine. Ol hin argine jechuudha. Lachuu ija tokkoon ilaala Waaqayyo. Lachuu ija tokkoon ilaala. Garuu akkas jedhu. Nama yeroo sababa godhatan argina. Nama yeroo rakkoo jireenya keenyaa godhannu argina. Gaafa balu achi bu'een tajaajilaa jiru. Hamma balu achi jirutti maalan tajaajilaa jiru. Hamma balu achi jirutti maalan faarfadhanii jiru. Maalan faarfadhaa jiru. Nuti biyya lafaa kana hin bitanne miti bara. Maal barbaadachuun hojii gaarii godhannee Kiristoosiif jiraanneetu qophaa'udha malee. Akka hin duune hin kadhannu nuti. Hin kadhatinaa akka hin duune kadhanna miti. Hojii gaariidhaan gara abbaa keenyaa kadhannu malee. Hojii gaariidhaan biyya lafaa isa fokkise keessa maal hojjetu? Waaqayyo wajjin haasa'uudhaaf galaa qopheeffachuudha malee. Galaa dildila sanarra nama dabarsu kaa'achuudha malee. Biyyi lafaa fokkisaadha. Haalli isaa inni darabaadha deemeeyyuu dubbatameera. Bimoo Waaqayyootu dubbata. Darabaadha. Kanaafuu gara Waaqayyootti deebi'uudha. Tika Waaqayyoo jala of galchaa deemuudha. Tikseenis mata jabeessa, holonnis mata jabeessa. Olonni yoo taa'e jedhan ka'ee dhaabata. Baramma ka'ee dhaabata.
Yoo kadhadhoodhaan immoo hidhiisa. Sababa qaba gaa, sababa kaata nama. Inni tikseen immoo maaf akkasiin gootuu yoo jedhanii hin didaniidha. Hin didaniidha. Garuu isa yaada olotaan cabee, isa tikseedhaan cabee bakkee jirutu immoo caala barammaa kana. Isa tiksee cabe. Amma waldaa kiristaanaa amma dachee kanarra guutte yeroo laallu hiyyama olii isheetiin miti. Hiyyama olii isheetiin miti. Waldaan kiristaanaa amma lafarra jirtu baay'ee ishee dhukkubsattuudha. Dhukkubsattuudha. Gara ishee yoo laalle dhukkuba qabdi. Dhukkuba qabdi. Warra dhukkuba qabantu baay'ise waldaa kanas. Warra dhukkuba qabantu baay'ise waldaa kana lafarra. Dhukkubsataadha. Gara isaa yoo dhannee laalle dhukkuba akka qaban ibsama. Dhukkuba akka qaban. Mul'atan qaba waan ta'eef mul'ata koo kanaaf iddoon kennine. Mul'ati kee isa olii sitti kenne taanaan mul'ati kee dhimma awwaalamuuf hin qabu. Mul'ata awwaalamuun kennine Waaqayyo. Mul'ata dhoffamuun kennine Waaqayyo. Siluma mul'ata jechuun waan argamu tokko. Waan argamu tokko. Yoseefiin fakkeenyaan fudhannu nuti maal goona? Maa cinqabna. Maa cinqabna nuti. Maa waldaadhaa guyyuu dhannatu dhukkubsannee jirru. Maa dhoksaattuu dhannee muudama fudhanna nuti. Dhoksaattuu maa muudamna mana nama tokkoo keessattuu maa muudamna nuti. Maa muudamna nuti. Addabaabayii irratti muudamna malee yeroo mul'ata keenya fudhannee boollaninu. Mana abbaa isaatii keessatti waa'ee mul'ata isaa taa'ee bashannanee haasa'e Yoseef. Mucaa gara dhumaati waan ta'eef isa teellaa nama tokko jira. Yoseef mucaa dhumaati. Isa teellaa Beeniyaan malee kan jiru. Garuu waa'ee mul'ata isaa kana himate miti abbaa isaatti abjuun koo akkasii mana kana keessatti bissii maaloo ta'e hin beektu. Obboloonni namittii kana boolla buusuu qabnaa jedhanii akka inni boolla bu'e. Fudhateedhuma boolla bu'e. Fudhateedhuma boolla bu'e. Fudhateedhuma gurgurame. Fudhateedhuma mana mootiin itti. Fudhateedhuma mana hidhaan itti. Fudhateedhuma mana hidhaan itti. Fudhateedhuma dhufee abjuu hiike. Fudhateedhuma dhufee teessoo mootii irra taa'e. Fudhateedhuma nama ajaa'ibaa. Nama dhibaa. Mul'ati kana gaala. Mul'ati yoo sireeban sirkaan harca'u yoo siidhan sirkaan harca'u jechuudha. Mul'ati Waaqayyoo kenna. Nama harkaan badu jechuudha. Akkas jechuudha mul'ati. Gaaf tokko nama tokkotu mul'atan argaa jedheedhan. Mammaasa ta'uu oduu ta'uu hin beeku. Mul'atan argu kuni mul'atan argaa jedheen. Mul'ati isaa immoo dukkanan argaa jira. Dukkanatu dhufaa jira. Dukkana dhufaa jiru kana isin miti waan hunda danda'ee kan bahu jedha Waaqayyoo jedhee. Dukkana dhufaa jiru kana isin miti waan hunda danda'u jedha Waaqayyoo jedhe. Amma gaa akkas nu jalaa ta'a jechuudha. Akkas ta'a. Abbaa keessa bahu yoo liisaan beenu keessa baatu nuun jedheesu. Waan keessa baatu keessa baatu laga Waaqayyoo deemtanii yoo jedhe hamaan natti dhufattanii sodaatanii jedhe. Mitire dukkana biti jechuudha. Yesuus haala gararraa haala gajjallaa warra kan isaati baasuutti beekama. Amma garuu mul'ata keenya kana mul'ata qabnu kana yeroo baay'ee ofii argisiifachuu sokkine malee maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Kanaafuu waa'ee tiksee yeroo kaafnu gaa tiksee fi oloti wal cabsan irra okkolanii waldaa keenya ol cabsanii ol madeessanii yaa hundumtu madaadha. Ol madeessanii ol miidhanii akkas ta'uu didee akkas ta'e hundumtuun okkola iyyaa'u gaa hundumti keenya okkolla saba okkolaa olii okkolaa keenyatti okkolaama keenyatti lallaba okkolaamatti lallabna. Hin fayyimnu hin fayyinu hiyyaana bakka Waaqayyo nu haa gargaaru yeroon immoo gara dhumaa geera. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akkas jedha Wangeela Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 16 irratti akka jedhu Simoon Phexroosii waameeti Yesuus na jaallattaa jedheen holota koo eegi jedhe. Nama Waaqayyoo jaallatutu holota Waaqayyoo tiksuu danda'a beektu. Nama Waaqayyoon jaallatutu tiksuu danda'a holota Waaqayyoo. Nama Waaqayyoon jaallatutu geggeessaa ta'uufii danda'a.
Imaanaa nama tokkorkaa nama qabeenyaa qabu tokkorraa roodhattanii waa liqeeffattanii ituu amma namichi sun ga'u hin beekin hattanii liqeeffattan. Calluma jettanii miti. Hamma namichi ga'u sun dura bartu. Yohaannis 21:16 kaaftanii yoo dubbiftan hin argattu. Hamma namichi sun ga'u dura beektu birrii liqee roodhattan. Eddi amma namichaa beektanii horiirraa fudhattu, eddirraa fudhattanii immoo ittiin nagadduu qabeenya namichaa yeroo barbaachisutti fiddanii kennitu. Namicha sana waan beektaniif jechuudha. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Simoon ilma Yoonaa na jaallattaa wayi. Eeyyee hoolota koo eegee. Ammas dhufee 21:17 irratti si'a sadaffaa jedha. Si'a sadaffaa Simoon ilma Yoonaa na jaallattaa wayi hoolota koo eegee. Phexros hin gadde. Hin gadde bakka. Hin gadde. Ani Yesuusin jaallachaan jira. Hidhata isaatii isa qabadheen jira. Isa wajjinan deemaa jira. Ani isaaf jinfiraa. Ani isaa wajjin ol keessa galeen jira. Maaf akkas naan jettaa jedha. Yesuus Kiristoos namni isa tajaajilu nama isa jaallate. Nama isa jaallate. Nama Yesuusin jaallate. Nama Yesuusin jaallatametu hoolota Waaqayyoo. Jaallatamuu jaallachuu yeroo baay'ee gaaddi tiksee taane booda nuti maal ta'uu barbaanna biyya lafaa kana keessa iddi tiksee taane yookaan ordi hoolota Waaqayyoo taane gaafa hundumaa jaallatamuudhaaf ala mijeeffanna. Gaafa hundumaa iddoo jaalatamuu dhaabachuu barbaanna. Akka namni harka walitti nuu reebuu barbaanna. Tajaajillees yoo baane yoo faarfannees baane yoo geggeessinees baane yoo namni harka nuu dhee nutti tola hin boqogna hin gammanna. Akka namni haala keenya kana geeddaruu barbaanna. Yoo akkas ta'e gatiin argamaa jira jechuudha lafarratti. Jaallatamuun hin danda'ama. Harka reebuun hin danda'ama. Garuu caalaatti gatii addan argamu miti kan jireenya nuu ta'a. Gatii namicha nu ergate biraa argamutu jireenya nuu ta'a. Gatii Waaqayyoo biraa dhufetu jireenya nuu ta'a. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Akka jedhe namicha sanaan Yesuus. Akka jedhe yaa abbaa koo jedhee namichi sooressi sun. Yaa abbaa koo jedhee laga rakkinaa taa'ee gaafanniyye. Laga rakkinaa laga dhukkuba yookaan gaannam keessa taa'ee gaafanniyye namichi sooressi sun. Yaa abbaa koo Abrahaam jedhee. Alaazaariin naa ergi. Ani amma bidda keessan jira. Kunoo gubachaan jira. Kunoo salphina keen jira. Alaazaari fiixee quba isaatii bishaan cuubee fidee arraba kootta coobsuu jedhe. Namaan ittiin jedha Abrahaam. Sii fi Alaazaar gidduu bowwaa guddaatu jira. Ol arguu hin dandeessan isinii jedhe. Waaqayyo nu gargaaru. Ol arguu hin dandeessan jedhe. Edaa akkasitti gatii kan kennu Waaqarra jira. Iddoon itti barbaadamee haalli hojii keenya Alaazaar bara namaa dura ture. Ati xannootti turte gaafa sana. Inni garuu balbala kee foqooqaa ture jedha. Ati gaafa sana xannootti turte lafarratti bixatte waan si barbaachisu. Lafarratti argachuun nu barbaachisu. Waaqarraa akka qabnu beekaa deemuun nurra jira. Nama garaa ciibsuun gaariidha. Waaqayyoon garaa ciibsuu shaakaluutu nurra jira. Nama garaa ciibsuun barbaachisaadha. Nama lolaa miti. Nama wajjin olii galleeti. Garuu nama garaa ciibsuu gaarii ta'etu jiru Waaqayyo. Waaqayyo. Na jaallattaa yennaan hoolota kootis jedhe. Hoolota kootis jedhe. Phexros hin gaddagaa jireenya isaa keessatti akkamittiin jaallachuu dhiise. Bartuu isa tokkoffaadha isa Yesuus duukaa deemuudha. Isa baay'ee Yesuusitti dhiyaatudha. Na jaallataa. Namni jaallatu yookaan namni jaallatame tokko Waaqayyoof tiksee ta'a. Tiksee ta'uu hin danda'a. Tiksee isa Waaqayyoo jaallatu ta'uutu nurra jira Waaqayyoo jaallatu. Tikseen Waaqayyoo jaallatu Museen akkuma yeroo isaa ture sana laga rakkinaa taa'ee saba Waaqayyoo marrummaa isaa hidhatee tikse. Oodanaan jireenya bara baraatti gashitu. Anaan masgaba kee kanarra haqiiti saba kee kana galchee Museen. Anaan haqi masgabicharraa haqi anaan jedhe. Ana masgabicharraa haqi
Garuu sabni kee kun galuu qabu jireenyatti biyyatti barbaadde sanatti geeffachuu qabda jedhe. Galchuu qabda jedhe. Galchuu qabda. Iyyaasuun immoo iddi Museen du'e iddi kakuu gabatee kakuu fuudhee galaana walakkaa dhaabate amma sabni Waaqayyoo galaana Yordaanosiin ce'utti. Gabatee kakuu baatee galaana walakkaa dhaabate. Tiksee saba Israa'el ta'e iddi Musee harkaa fudhatee hin dhaabate gabatee kakuu baatee galaana walakkaa. Amma sabni Israa'el hundisaa ce'utti. Ce'ee gama dhaabatee harkise miti. Ce'eetti magaalaan kontiroolii godhaa dafaa kottaa jedhe miti. Hin dhaabate ammoo loti ce'anitti gabatee kakuu Waaqayyoo baatee. Eddi oloonni ce'anii raatanii booda Iyyaasuun ce'e. Tikseedha. Adaraata harka jira. Nama tiksuuf beekaka. Nama isa waame beekaka. Eenyu harkaa akka fuudhe beekaka ergaa sana. Namni harkaa fuudhe sun mudhii isaa hidhatee kan dhaabataa bulu beeka Musee. Dhaabataa bula Musee. Iyyaasuun immoo Musee jalatti guddate argaa ture. Tiksee sirriin akka inni dhaabataa bulu, akka inni aadaa deemu, akka inni guyyaa 40 halkan 40 tulluurra taa'aa ture. Mataan miila isaa gombisee kan inni kadhataa ture. Achitti Waaqayyo akkatti dhufee dubbata. Akka inni ofii isaa raanfate saba Waaqayyoo jedhe. Akka inni ofii isaa gade akka inni of dhiise Iyyaasuun Musee irraa argaa ture. Kanaafuu miilli isaa cabbaa'ee galaana kee dhaabatee Yordaanosii keessa dhaabatee amma sabni Waaqayyoo ce'utti galaana walakkaa dhaabate. Kun isa saba Waaqayyoo geggeesse dhameetti kennamedha. Karaa geggeessaan saba Waaqayyoo harcaasaa deema. Karaa sabni geggeessaan darbeerra olota okkoltuu argitu. Olota dadhabduu argitu. Olota boosuu argitu. Olota madoofte argitu. Olota gaddite argitu. Olota natti bade jettu argitu. Olota nan salphadhe jettu argitu. Olota nan dhokadhe jettu argitu. Olota natti badee karaatuun harkaa bade jettu argitu. Waaqayyo nu haa gargaaru. Karaa Waaqayyoo saba Waaqayyoo yeroo ilaallu karaa warri Waaqayyoo hojjetan irra darban irratti namoota miidhamoo argina. Holimachaa deemu. Holimatu. Natti balleessitee jenna. Garuu waamichi keenya isa kana miti. Waamichi keenya isa kana miti. Iddoon keenya isa addana miti. Safarri keenyas, humni keenyas, ammi keenyas amma kana miti. Amma keenyatti kan dabalame Yesuusidha. Amma keenya kan ol kaase. Amma koo kan ol kaase akkasiin tajaajilana waamtan godhe Yesuus. Itu Yesuus dhufeena keessatti gorree natti goree amma dandeettii kee kana dubbatta naan hin jenne ta'ee dubbachuu hin danda'u. Amma hin qabun ture. Nama hundumaa gajjallaa jiru nama hundumaa keessa akkan dhaabadhee na dubbachiisu na godhe Waaqayyo. Yesuus Kiristoos toora keessa fideena kaa'e. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame. Yesuus Kiristoos kuni jireenyaaf dhuguma nutti ulfaata. Barichi bara haala adda addaa ta'edha. Yeroo baay'ee waan baay'ee goone yeroo baay'een isinitti ammas nan dubbadha. Akkuma amma olimannaadhaan caccabanii karaa gidduu dhaabatan isa kana Waaqayyo akka olii keenya jinaasofnu hin barbaadu. Akka olii keenyatti qabannu hin barbaadu. Akka jireenya argannu barbaade. Dhufee ilma isaa nuu kenne Yesuus. Dhufee ilma isaa nuu kenne. Ilma isaa kana mirga abbaa isaatiitii gadi bu'e Yesuus. Nama ta'ee dhufee nama cubbamaa keessaan argame Yesuus. Yesuus gaafa biyya lafaa dhufe sanatti salphate gaafa dhalate yookaan gaafa gara Maariyaam kee bu'e. Malee gaafa du'e sana iyyuu miti. Gaafa waraanan miti. Gaafa wayyaa isaa qaban miti. Gaafa qullaa buusan miti. Gaafa lafarra harkisan miti. Gaafa cinaacha isaa keessa eeboo waraanan miti. Gaafa gara Maariyaam keessa dhufee bu'e. Gaafa ilma Waaqayyoo ta'ee dhufee gara Maariyaam kee bu'e sana. Kan Yesuus Kiristoos akka nama hin taane ta'e gaafa sana. Gaafa sana. Yesuus Kiristoos qixxanni itti kabaja argate tokko hin jiru. Gaafa inni dhufee dhalate ilma muka sooftichaa jedhan. Ilma muka sooftichaa jedhan. Ilma muka sooftichaa jedhan. Isa jalqabaa. Ilma muka sooftichaa eddi jedhame booda Yihuudoon ammarraattuu Yesuusin hin fudhanne. Ammarraattuu warra maqeen isaanii rukutamaa jiru kuni Yesuusin hin fudhanne. Hin amannes. Yesuusin hin fudhanne eenyu akka inni ta'e
warri kan biraan immoo ilma Maariyaam jedhanii waamu. Irraan gadee waamaa jiru. Hin beeknu jechaa jiru. Eessatti waaqa jedheen jechaa jiru. Amma nuti Yesuusiin waaqummaa isaa eddinuu galee shirii dhaquun nurra hin jiru. Shirii taa'uun nurra hin jiru waaqummaa Yesuus mirkaneessuudha. Waaqayyo ta'eera. Waaqayyo immoo Phaawulosiin immoo akka abbaa barbaade immoo karaa Damaasqoo irratti lafaan dha'ee itti argama. Cabsee, jaamsee, itti balaqqeessee guyyaa fuudhee halkan itti godhee fudhata. Guyyaa fuudhee halkan itti godhe Phaawulositti salphinaan isa qabe. Hin chaame namni akka jabbii utaalaa fi namni akka billaa banbanaa deemu akka haduu dukkana keessaa ba'ee ban godhee nama gubu kun jaamummaan dhaame hin kufe. Lafa jiru wallaale bitintinii isaatu bade itti dukkanaa'e lafatu jalaa cabe. Itti mul'ate jechuudha. Maqaan Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Mikottaa Waaqayyoon nuti waaqummaa isaa fudhanna. Abbaa keenya akka inni ta'e fudhanna. Tiksee dhugaa akka inni ta'e fudhanna. Gara yaada Waaqayyoo baruutti tikseen natissu kun eenyu akka ta'e beekuutti shaakaluutu nurra jira. Hubachuutu nurra jira. Hubachuutu nurra jira. Yeroo baay'ee warri mootummaa kan biraa keessaa dhufanii, dukkana keessaa dhufanii, ijoollee Waaqayyoo kana yeroo balleessuudhaan, yeroo rukutuudhaan naannoo isaaniitii ibiddatu boba'aa jedhu. Ibiddatu boba'aa jedhu. Ibiddatu boba'aa jedhu. Sababa baay'ee taaneef qulqulluu taaneef ibiddi boba'aa miti. Tola isaatiin ibidda naannoo keenyatti bobeessee nu hambisa malee. Sababa baay'ee garaa tokkoon dhaabanne miti. Haraara isaatiiniti akka hunu harka diinaatti hin kennamne godhee nu hambisa Waaqa. Yeroo baay'ee Amaanu'eel Amoos inni Naajeeriyaawwan sun inni xilqiidhaan beekamaa ta'e suni akka magaalaa sana keessaa kaaneen magaalaa Indii keessatti konfireensi guddaatu qophaa'e jedhe. Konfireensi guddaatu qophaa'e jedhe. Konfireensiin sun isa jalqabaati jedha. Akka kitaaba isaa irraa dubbatutti isa jalqabaati jedha. Konfireensi sana irratti namoota baay'eetu argamaa dhaqanii waan hojjetaa turan diraamaa isaa agarsiisu. Akkatti kiristaana balleessan, akkatti warra Waaqayyo duukaa bu'an diiganii ajjeesan agarsiisu. Walga'ii guddaa sana irratti yeroon qabamee kaa'ameeti jedhe. Kadhachuu jalqabanii. Konfireensiin keenya suni hin diigame ta'uu didee kadhannaa isaanii. Kadhatanii konfireensiin keenya sun ituun hojjetamina hafee jedha. Konfireensiin sun konfireensii akka sanaa yaadaniis hin beekanii ituun godhaminis keessaa ba'e. Konfireensii guddaa jechuudha. Addunyaa kana irratti ilmaan Waaqayyoo irra ta'anii lafa jalaa diiguuf warra qophaa'an. Garuu eentonni yookaan warri duuka buutuu Kiristoos ta'an walitti qabamaniitu konfireensii guddaa sana diigan. Kadhannaan keenya kan hafaa qaba. Jaalalli keenya kan hafaa qaba. Tokkummaan keenya kan hafaa qaba. Araarri nuti buufnu kan hafaa hojjetatu. Araarri nuti buufnu. Yoo araara buufnee lafarratti waan baay'ee nuun hojjeta Waaqayyo. Waan baay'ee nuun hojjeta. Tika Waaqayyoo jala akka jiru. Hololli sagalee koo beeku. Maal jedhee gara karaa koo beektu jedhamti dhaqeen iddoo isinii qopheessaa. Yesuusiin beekuun immoo jireenya bara baraa akka ta'e nutti dubbata. Tokkicha ilma isaa kenneedha Yohaannis 3 keessatti. Tokkicha ilma isaa kenneedha. Tokkicha ilma isaa kenne. Yesuus Kiristoos ilma isaa kennuudhaan ilma isaa kanatti kan amanu immoo akka jiraatu. Yesuus oolaa faasigaa keenya ta'ee dhufee dhalate. Oolaa faasigaa kun araarsaa Waaqaaf lafaa ta'e. Araarsaa abbaaf haadhaa ta'e. Araarsaadhaaf intalaa ta'e. Araarsaa jireenya nuu kennuu ta'e. Nu araarsa jechuudha. Namni akka wal dhabu hin barbaanne fakkeenya koo fudhadhaa. Yoo na dhageessan immoo na caalaatti hojjettu yoo na amantan humna amantii dhadhaa. Kiristoos duukaa bu'uudhaaf nuti garaa jaalalaa shaakalaa deemuutu nurra jira. Isatu natti balleessee naanan dhiise. Waan baay'ee argitu. Idduma sagantaa kanatti kaatanii waan baay'ee bartaniitu ta'a. Waan baay'ee bartaniitu ta'a. Nan dhiisee hin dhiisee ta'uu didee hin taane sababa kanaaf sababni hin jiru. Gaafa sana sababni hin jiru. Durboonni kurnan suni
Hidhumeedhanii ennaan dhaqaa bitadhaa kaa'edhame gabaabaatti. Hidhumeennaan cuunfaa jirsaatu dhume ibsaan suni qodaa duwwaa ta'ennaan dhaqaa bitadhaa kaa'a. Bitachuu sokkanii maal akka isaan bitatan hin beeknu bitannee dhufneedhanii balbala rukutuu isaaniitu nutti dubbatama caala. Maal akka isaan bitanii fidan. Wanti bitamee dhufe sun jireenyaaf hin barbaachisatu ta'e maaliif balballi itti cufama? Maaf itti cufama? Inni bitamee dhufe sun jireenyatti hin galchu taanaan balballi cufame bara. Isi misirroo sun ituu isaan dhufan. Bitannee dhufnee irraadhanii hankoo akka ani yennaani akka inni foorjidii ta'e dubbata. Balballi cufameeraa jedhame. Balbalatu cufame. Bitatanii jireenyatti ittiin galuu ta'e immoo silaa sabni sun gaafa sana galuutu jira. Warri shananii bitachuu dhaqan sun. Bitannee dhufnee nuubanii hamma qabnaa kunoo guuttanneerraa qodaa keenya keessa jira. Innaan balballi cufameera. Maali gaafa? Maali gaafa? Akkamitti isa bitataniin jireenya argatu ijoo keenya? Inta'u saba Waaqayyoo taatota gurguddaa dachee kanarraa teenyee meediyaadhaanis waan baay'eedhaanis barri kuni waan bara kanaaf qopheeffanne yookaan waan barichaaf yookaan waan guyyaa kanaaf qopheeffanne shaakaloota nurra jira taa'uun nurra hin jiru amma dandeenya. Amma dandeenya. Tikseen tiksee isaa jaallachuu, tikseen tikee akka isaatii jaallachuu, holoonni holota akka isaatii jaallachuu, holonni tiksee isaa jaallachuu, tikseen holota isaa jaallachuu, holotiif tikeen olii galuu, holonniif tikeen olammachuu, holonniif tikeen aniifati tokko jechuu danda'utu nurra jira. Ammallee hololaaf tikeen olii hin galle, holotaaf tikeen olii hin galle, olii hin fudhanne. Lafa naa mijoofte hin tajaajila. Waldaa ishee na jaallatti hin tajaajila. Waldaan kan biraa tokko na jibbitee jirti. Waldaan kan biraa tokko na fudhachaa hin jirtu. Ishee na jaallatte duukaan godha. Achi immoo waan biraa asabu. Namni nu jibbuu dhiisaa miti. Waan gaarii gochuu shaakaluudha malee namni nu jibbuu dhiisaa miti. Kiristoosiin jibbanisa. Kiristoosiin jibban. Garuu wantoota argaman baay'ee isaa qabna jechuudha biyya lafaa kana keessa. Wantoota argaman. Holoti gaa inni dhugaan suni lubbuu kenne dhufe. Dhumarratti lubbuu isaa kenne. Waan biraatu kenne. Ofii isaa kenne. Ofii isaa kenne. Yesuus Kiristoos ituu holota sirrii jireenyaaf nu barbaanne ta'e Yihuudaan maaliif isaa wajjin nyaata? Yihudaa wajjin maa nyaata? Dhufaa jiru yeroo kootu ga'ee na qabuu dhufaa jiru irbaata Faasikaa qopheessinaa mandara dhaqaa nu gaafadhaa mana eenyutti irbaata nyaannaa guyyaan ga'eera lallabaadha Yesuus. Yihudaan garuu hin ta'a waan godhu godha gadi ba'ee silkii haasa'aa fi dhaqee dubbisee dhufaa isaan beeknu garuu isa Yesuus jedhu kana dhaga'u. Yesuus si'a baay'ee dubbate kaa. Akka Yihudaan fayyuuf si'a baay'ee haasa'e mandara fuula keessa jiru kana akka mana nama tokkotti Faasikaa qopheeffannaati akkas goonaati jedhee hidhaasaa bartootaa jiru. Olli kun dhagahu. Mucaan calluma dhee birrii bichaa baatee deemuudha. Birrii bakka. Amma waldaa kee lafa birriitti akkasitti ol dha'u. Beektanii isin ammayyu. Lafa birriitti kana olii kennanii sokku. Gola keessatti namni birrii ennaanii waan baay'ee kenna waan ta'eef birriin abaaramtuudha gaafa sana nama qulqulluu kennite waan ta'eef har'a birrii ennaan namni ituu waldaa kana bulchaa jiru waldaa isheen kun 5,000 yoo ta'e namni 7,000 kennu jiraate nan sokka sinii galee birriidha waan ta'eef birriin Yihudaan amma kanaa korojoo baachuun beekama birrii lakkaa'u. Yeroo bartoonni rafan inni shintibeetii dhaqee birrii lakkaa. Yeroo Yesuus rafu kadhannaa Yesuus gaaratti ba'u ni birrii lakkaa. Birrii lakkaa'uuf qoxxoruun isa jaamse. Fannifatee deema waan ta'eef korojoos. Eenyuu tatee eda Phexros na jalaa fudhatee otuu rafuu jedhee ganamas kaneen lakkaan qaama lakkaa'u. Birrii ennaan inni hin deebi'u bakka hin dhagahu haasa namaa birrii ennaan Phexros birrii ennaan Yihudaan birrii namni biratti ennaan hin iyya. Dubartii isheen ejjatti fayyite ishee Yesuus gargaare sun Maariyaam gaafa isheen dibata sana cabsitu maal jedhee nama kakaase nama baay'ee gungume gaafas. Maal kuni ituu gurgurame nama baay'ee gargaaratu birrii 300 gurgurame kuni hiyyeessa baay'ee
Ilma Waaqayyoo ta'e nama saduukaa miillaan iddoo taa'u hin qabne bokkaan isatti roobee fi dibata xiqqoo miillatti nambinaan dheekkame. Hin dheekkamin maraa. Waldaa kan baay'ise maal birriidha? Mul'ata miti birrii. Birriitu baay'ise waldaa lafarratti. Birriin gadheedha. Waan birriin hojjetu waan birriin hojjetu qottoon muka hin goone bara. Qottoon muka hin goone waan birriin nama goote. Waan birriin hojjetaa Waaqayyoo goote. Abbaa mul'ataa haadha mul'ataa. Baay'ee Waaqayyoo harkaa bu'u. Dheekkame. Gaafa kana mee Yesuus si'a baay'ee irra deddeebi'ee guyyaan koo ga'eera. Isin keessaa namni na kennu jira. Keessuma baay'eeyyuu Yesuus maal jedhe? Kan dabarsee na kennu asuma jira. Anuma ajjinuu cuubataa jira. Anuma ajjinuu waciitii tokko keessaa cuubataa jira. Anuma ajjinuu cuubataa isa godhamu cuubataa jira. Amma maqaa Yihuudaan namni malee himameera. Himameera. Hin dhagahu. Qalbii diddiirrachuun dhagahu. Gadduun keessan jiru. Jaalalli Yesuus ittiin dhagahamu. Inni Yesuus joore, inni Yesuus beela, inni Yesuus lafarra deeme, inni Yesuus laga galaanaa dhaqee namicha fide, inni Yesuus dubartii dhiigni ishee dhangala'ee fayyise, inni Yesuus salphina baay'ee kee nama fuudhe of keessaan qabu. Dhaqee birrii soddomaan Yesuusiin dhaqee dhungatee jalatti fide amma ga'eera Yesuus. Amma ga'eera amma geesseetti kottaa gaatta deemnaa jedhe. Waan Yihuudaan godhan argitanii. Yihuudaan heddii Yesuusiin qabanii booda tis jennaan miimoriin isaa gaafachi hojjetu nama birrii harkaa fuudhe dhabe. Birrii kanan harkaa fuudhaadhe lafatti of tumees dhabees akka godhee dhaqee of fannise. Waaqayyoon waan gargaara. Ammatu yaada Waaqayyootti galee mucaan sun hin fayya. Qalbii diddiirrata jireenya argata. Luqaas boqonnaa 23 Luqaas 23 na fakkaata. Inni Yesuus bira dhaabate suni akka fayya argina. Hattoonni sun keessa hattuunni tokko akka gargaarame nutti nama caafni qulqulluun akkasi kenniidhaaf qalbii diddiirran argate carraa akka argate. Carraa akka argate. Har'a walitti qabachuuniti. Isatu balleesse natu kanumaa somni hunduma taasaa namni naasomne jiru. Ani ni lallabu kunis akkasuma naasaa. Abalutu balleesse isatu balleesse. Kanumaanuu yeroon keenya nu jalaa dhageetti. Tiksee keenya ajjin olii galu. Hoolotaa ajjin olii galu, hoolotaaf tikeen ol fudhachuu amma dandeettii Waaqayyo nuu kennetti ol shaakaluu waan gaarii gochuudha. Yoo akkas ta'ee isa nuu fannifame sana gatii isaa baafna. Gatii isaa baafna. Yoo ati mucaa jireenyaa taate gatii isaa baafte jechuudha. Gatii isa fannifame. Gatii isa fannifame sana baafte jechuudha. Gatii isa siif jedhee qullaa buuse sana hojiitti geeddarte jechuudha. Yoo akkasiin ta'u ta'e akkasumaan jechuudha. Harraga Waaqayyoo Isqeeliin hoolota fakkeessee Yesuus Kiristoos nutti dubbata. Ani hoolota koo beekaa jedhee hoolota isaa Yesuus Kiristoos cubbuu kee fuudhee laga du'aatii fuudhee laga salphinaatii fuudhee hiyyummaa keessaa fuudhee du'a bara baraa keessaa fuudheetu jireenya bara baraa keessa kaa Yesuus Kiristoos hoolota isaa. Unorra jireenya bara baraa of harkaa qabu akkasitti baadhatee deemudha. Of harkatti qabatee adeemudha. Of harkatti qabatee adeemudha. Noora nama waan nyaatu bichaaf kadhatu. Noora waan nyaatu bichaaf kadhatu ta'uu nurra jira. Noora waan nyaatu bichaaf ergaa dhaggeeffatu ta'uu nurra jira. Noora waan nyaatu bichaaf qorqorroo mana lafa kanaarraa hayyeessaanii dhiisanii deemaa jiru. Dhiifamee hafa inafa wanti namni jiru. Wanti biraan darbamne jiru. Garuu hafuura keenya sooruu danda'utu nurra jira. Waaqayyo sinaa eebbisu. Sagalee Waaqayyoo har'aa asuma irratti dhaaba.